oduuwwan kenna kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. oduuwwan kenna guyyaa har'aa akka lakkoofsa biyya keenyatti eebla 20 bara 2010 guyyaa sabti guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. oduuwwan guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu ano birees keessan Hamzaa Booranaatiin. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. dargaggoon Muhammad Said biyya Afrikaa kibbaa keessatti guyyaa kaleessaa ajjeefame. dargaggoon Muhammad Said umrii jireenya isaa keessatti nama uummata Oromoof quuqamaa jiraate fi sabboona Oromoo yommuu ta'u bakki dhaloonni isaa magaala Jimmaa akka ture seenaan isaa ni addeessa. dargaggoon Muhammad Said dargaggoo Oromoo Leencoo jedhamu kan dhalootan Harargee lixaa ta'ee waliin meeshaa qara qabuun kan waraanaman yommuu ta'u dargaggoon Leencoo lubbuun akka baraafameera. biyya Afrikaa kibbaa keessatti lubbuun Oromoota ajjeefamuu keessatti kun kan jalqaba osoo hin taane yeroo garaa garaatti lubbuun Oromoota kan ajjeefamu yommuu ta'u bara darbeessi aalimni keenya guddaan Sheekh Hasan Abdullah osoo salaata fajriif masgiida deemanii rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. sirni awwaalcha dargaggoo Muhammad guyyaa har'aa raawwannaa akka argate beekamee jira. wanti irra caalaa nama gaddisiisu qaamonni gocha kana raawwatan namootuma keenya ta'uu isaanii odeeffannoon garaa garaa kallattii adda addaan tamsa'aa jira. kanaaf maanguddoonni fi hayyoonni qeerroon dhimma kana tasgabbeessuuf warroota dhimma kana raawwatan gad fageenyaan qoratuun hawaasa keenya balaa guddaa as deemuurraa baraaruu keessatti shoora guddaa akka taphatan dhaamata. qaamonni badii kana raawwatan hatattamaadhaan seeratti akka dhiyaatu qaban asumaan dhaamsa keenya dabarfannaa. rabbiin obboleessa keenya Muhammad Said Faara maatii firaa fi xamaraaf obsaaf jajjabina hawwina. rabbi obboleessa keenya kan lubbuun baraarame Leencos nuuf haa fayyisu. dhimma hajjii irratti majlisni federaalaa fi majlisni seeraan alaa Oromiyaa wal dhabdee uumanii akka jiran himame. majlisni seeraan alaa kaffaltii hajjii bara kana qarshii 98 ol taasisuusaa hordofuun majlisa seeraan alaa Oromiyaa waliin wal dhabdee keessa seenanii akka jiran beekameera. majlisni Oromiyaa hajjii deemuun qarshii hangana hin fudhatu jechuun mallaqa hajjaajni tokko kafaluu qabu qarshii 80 ol taruu hin qabu jechuun falmii kan kaase yommuu ta'u yoo kun sirrachuu didee ummata hujjaajota koo doonitti galaanarraan qarshii xiqqaadhaan geeffadha jechuudhaan guyyaa kaleessaa falmii cimaa geggeessaa akka oolan beekamee jira. hajjiin bara kana kan bara darbee irraa garaagarummaa qarshii 20,200 akka qabu gabaasuun keenya ni yaadatama. mata duree kana ilaalchisuudhaan qophii keenya guyyaa har'aa irratti qophii qindeeffannee qabna. sagantaa oduun booda kan qabanne isiniif dhiyaannu ta'a. guyyaa har'as qaamonni badiif liyyuu poolisii godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti boombii darbuudhaaf osoo deemanuu boombiin harka isaaniitti dhohuudhaan akka lubbuu isaanii galaafate beekame. godina Booranaa magaalaa Mooyyalee ganda duwwaa tokko iddoo masgiida guddaatti keessummoota Oromiyaa giddu galaarraa dhufan konkolaataa bulchiinsa fi nageenya Oromiyaatti boombii darbuuf yaalii kan godhan qaamonni badii kunniin boombicha osoo hin darbatin boombicha harka isaanii keessatti dhohuudhaan lubbuun keessummoota haftee akka jirtu beekame. ta'us konkolaataa keessummoota Oromiyaa irraa dhufanii haduudhaan foddaa konkolaataaf ispookiyoo konkolaataa akka caccabsan beekame jira. boombiin kun warroota darbachuuf yaalii godhan namoota afur akka ajjeese kan beekamee fi daa'imni Oromoo tokkos akka madaa'ee beekamee jira. godina Gujiitti dhaabbanni Miidroo kan jiraattota naannawa dhaabbatichaa naaffisaa fi bal'ataasaa ture yeroo lammaffaaf haaromfame. uummanni godina Gujii miidhaa dhaabbatichi ilmaan namaa beeladoota fi uumama naannoo irraan ga'u xiyyeeffannoo keessa galchuun heeyyamni dhaabbata kana akka hin haaromfanne iyyachuuf jaarsolii biyya erguun hanga federaalaatti deddeebi'aa turanis mootummaan kun iyyanna uummata moggatti qabuudhaan dhaabbata Miidroo kuuf heeyyama akka haaromse gabaafame. dhimmuma kana hordofuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa fuula feesbuukii isaanii irratti Miidroo Gold sababa 10f haaromuu hin qabu jechuudhaan ibsanii jiru. qabxiiwwan 10 isaan kaasan tokkoffaa keemikaalota akka soodiyem siindiitti fayyadamuun ulfa haadholii sadheessaa horii rimaa'e garaa akka gatu waan godheef. lammaffaa daa'imman keemikaalaan fafaayanii fi qaama hirdhuutaan akka dhalatan waan godheef. sadaffaa namoota hedduu rasaasa fi sabbaa yookaan maqaa kaampaanii kanaati waan nurraa ajjeefamaniif. afuraffaa ciramuu bosonaa wanta nutti fideef. shanaffaa faala'uu lageenni fi boora'uu bishaan lafa jala waan nutti fideef. ja'affaa dhiqamuu biyyee fi jijjiiramuu qilleensaa waan nutti fideef. torbaffaa manca'uu miidhagina uumamaa fi boora'uu artii hawaasa waan fideef.
saddeetaffaa galii rooyaalitii kan seerri jedhu hawaasa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatiif kaffale waan hin beekneef. sagalaffaa dirqama hawaasummaa social responsibility dhaabbatii daldalaa akka bahu qajeelfamni kaayu mana barnoota mana yaalaa daandiif kan fakkaatan ba'ee waan hin beekneef. kudhanaffaa haadholiin ulfaa hoggaa hospitaala Miidrookii nu yaala jedhaman waan didaniif jechuu lafa kaayanii jiru. Ummanni Oromoo miidhaan inni gaggeessu irraa ka'ee heeyyamni hojii dhaabbata kana akka hin haaromfamne sagalee isaa dhageessaa turuun kan yaadatamu yommuu ta'u, kana boodas dhaabbanni kun hojii eegalee dhalootaaf beeladoota akkasumas bineensotaa fi biqiltoota irraa miidhaa akka hin geessisnee fi ummanni Oromoo hundi haaromfamuu dhaabbata kanaa mormuun heeyyamni haaromee akka haqamu akka taasisu dhaamsa dabarsina. guyyaa sabti har'aa markazul asaar kan magaalaa Wadaay ganda Bashiiritti argamu barattoota hifzii quraanaa dhiiraaf dhalaa jidduu nama 118 ol eebbisiisee jira. markazul asaar kan hifzii quraana magaalaa Wadaay keessatti argamu bara darbe dhiiraaf dhala jidduu nama 106 ol eebbisiisuu isaa ni yaadatama. baranas markazni asaar barattoota isaa dhiira 60 fi dhala 58 waliigala nama 118 ol bifa OF adda ta'een guyyaa har'aa April 28 bara 2018 eebbisiisee ijaazaa yookaan sanada rasuulatti sallallahu alaihi wasallam galuuf xalayaa ragaatan hifzii akkasumas xalayaa ragaatan qaa'idatu an-nuuraaniyyaa kenneef jira. haaluma kanaan eebbisa tanarratti ulamoonni biyyatti gurguddoon irratti hirmaachuun gorsa adda addaa kan kennanii fi isaan keessa kanneen akka Sheek Beekaa fi abbaa aqiidaa farra bid'aa kan ta'e Sheek Ahmed Yusuf akkasumas Sheek Abbaa Oromiyaa keessa sanada quraanaatiin beekaman kuutaa biyyatti maraarraa dhufanii sanada irraa fudhatan Sheek Abdallah Ahmed Umarii fi ulamoonni biroo hedduun qooda irraa fudhatanii jiran. markazni kun erga hundaa'ee hedduu turaa ta'us erga barattoota waggaa irraa eebbisiisuu jalqabe kun marsaa isaa sadaffaa yookaan bara sadaffaa markazicha akka ta'e maddeen gabaasanii jiru. hawaasa magaalittiif jiraattota naannootiin keessattuu barattoota barsiisota markaza asaariin baga gammaddan isiniin jenna. bihool fakkaatuudhaan godina Harargee Bahaa ana Kombolchaa Araddaa Burqaa Nagayaa keessatti cufiinsi barnoota majlisa alima kenna Sheek Aliyyi Fallaanaa haala ho'aa ta'een gaggeeffamaa akka oole beekamee jira. sagantaa cufaansa kanarratti keessummoonni fi ulamoonni akka Sheek Muusaa Su'aala, Sheek Usmaan Durii fi ulamoonni hedduun irratti argamuudhaan haasawaa mimmi'aa fi ergaawwan bareedduu dabarsaa akka turan beekamee jira. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii.